Yoya jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota gammadaa show torban kana nageenyi badhaadha jajjaboo isiniin jenna gammadaa show torban kana eegalee jira keessummaa keenya baay'ee gurbaa cimaa fi qaxalee ta'e sadarkaa idil addunyaatti immoo waltajjiiwwan addunyaa akkasumas waltajjiiwwan UN irratti waa'ee biyya kanaa fi akkasumas biyyoota adda addaa saddeetiif ambaasaadara kan ta'e ambaasaadar Charannat Alam gara kanatti affeerrannee jirra turtii isa waliin taasifnu hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jenna maarree qophiin kun immoo akka kanatti isin bira akka ga'uuf immoo sponsoroota keenya malee hojjennee isin biraan gahuu hin dandeenyu sponsorri keenya yeroo maraa kan ta'e Itiyoo Telekom tajaajila telekoomii baay'ee bareedaa fi saffisaa ta'e isiniif dhiyeessaa jira Itiyoo Telekoomiin guddaa kan galateeffannu ta'a sponsorri keenya lammataa ammoo baankii baankiin Awaash tajaajila baay'ee si'ataa fi saffisaa ta'e baankii kennaa jirudha tajaajilawwan isaanii hundumatti akka isin fayyadamtan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra sponsorri keenya sadaffaan immoo Mijuu Coffeedha Mijuu Coffee sponsora keenya yeroo hundumaati nu galateeffadha maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekom Charannat Alam Harifo Yoya bagana gaan dhufte baay'ee galatoom bagana gaa wajjin cheers ayya ega ati ilma booranaati jedhani dhugaadhaayi boorana eessa dhalattee guddatte akkam ani ijoollee mooyeleeti mooyeleeti okay guddadhe ana gan sagalitti mooyelee bahee gar keenyaa deeme anga kutaa sagalitti mooyeleetti baratte jechuudha ganna sagal ganna sagal qofa yes anga sana qofatti turte eega seessa deemte Nairobi gitti gal Keeniyaatti galee Keeniyaa waggaa 7 ture okay achitti baradhee baqataa ture so maatii kee wajjin immoo kophaa kee kophaa kee baqataa taate umrii sanatti immoo umrii sagalitti maatii irraa baddeeti immoo akkamitti baddeeti Keniyaan gala jettee badde immoo akkami Keniyaa galaan jedhu betta eeggatti mooyeleetti dhalatte Kenyaan baay'ee siif dhiyoo dhiyoodha deebuu dandeetta akka feeti so nan deebi'a jetteetuma ceetee chuma nan deebi'a micallisee loorii makiina loorii jedhamu jirba gizee sanuma koree Nairobi biyya akka dabaa naan gallee ture baay'ee different ture so ammoo achumatti baradhe kutaa meeqa barnoota eegaltee turte yeroo mooyyaalee turte barnoota kutaa lamatti keessa bahe okay achi deemtee tokkorraa eegalte moo tokkorraa eegale sadaffaa eegale okay sadaffaa eegalee torbaffaa ga'eennaani xalayaan UNHCR naa dhufe Ameerikaan torba geesse okay so gara Ameerikaa yeroo dhaqxoo maatii qabdamoo akkamittiin kophaa kee malee mishinariitti na fudhate achitti so yeroo deemtullee manuma isaanii qubatte manuma isaanii qubadhee foster family jedhamanii so warrum wajjin jiraadhu yes maatiin kee maal jedhan baqachuu kee beeku turanii quba qabu turan ni beekan warallee ni dubbadhaan ni beekan wal quunnamaa turte jechuudha maatii kee egaa namni baqataa ta'ee biyya ormaa jiraatu tokko rakkoowwan garaagaraa keessa darba maatiin keessa biraan jiranii daa'ima taatee biyya kanarraa baqattee Keeniyaatti rakkoowwan akkamitti si mudate yeroo baqaan jiraattu jireenyi baqaan jiraachuu barachuu qabda daa'ima baqataadha akkamitti wal simsiisaa turte dhugaa kakkeetii ammoo beektaa gizee gari hojaatiin biyya deemte gizee hunduma rakkoon ni jira ammoo rakkoo san akkamiin keessa ba'aa jettee yaadda Aina kumachin bayenu, I think kulali gurgura turi gizes. Biennial kemas kurtre. Mana barum sabar cha kulali gal gurgura. Kanan jira cha ture. Affela madam kan akkam. Kan bilchati. Kan bilchati. Kutti gurgurta shilling di dama jira. Ayye. So akkasitti jira cha ture. Chin mana gara dukka biyalle hojjechaa ture. So Nairobi biyyuma keenya taate bar. Malenaan
beetkiristaanii lachumatti guddadhe. So namni hundumna na beekaa ture. Hojiilee hojjechaa ture, barumsallee barachaa ture. So akkasumaan piroosesii kiyya eeggachaa ture. Kanaaf namni hundumtuu si gargaara ture. Yaa na gargaara ture hundumni. Yaa egaa ati amma waggaa 7 dura namni baqataa ture tokko Keeniyaa keessatti baqataa ta'e daa'ima ta'e namni jiraachaa ture tokko yeroo ammaa kana immoo dippiloomatii IGAD UN itti taatee ambaasaadara biyyoota 8tiif bakka buutee hojii eegaltee xalaa kee galfattee jirta. Jireenyi kun lamaan gidduu kan jiru. Inni kun jireenya baay'ee ol ka'aa fi jireenya dippiloomaatonni jiraatan jireenyasnis gaariidha, maallaqaanis gaariidha. Akkasumas immoo sadarkaa hojii keessatti bakka guddaadha. Inni sun immoo baay'ee gadi aanaa baqattummaa kan biyya hin qabne kan maatii hin qabne san akkamitti walitti si araarame ammarra dhaabbattee yeroo laaltu akkamitti ilaalte. Gizee gara gizee osoo ani yaadu na dadhabsiisaa bara waan sun akka yaadni yaadumti yaadum fedhu gizee hundumaa ammoo beektaa gaafii takka jira success ati qabdu hundumaa eenyutu dudduuba jira kan jedhu achiin achi dabree ammoo processatti jira bakka kana dhaqqabuuf fi processatti ture kanaan duri yoo inni keessa hojjechaa ture anuma barumsa keessa jiru bachelor's kii pursue godhaa jira and then achumaan master jalqabee ammoo achum bizee sanillee yoo inni keessa hojjechaa ture so kan UN sun obbaasee so already hojii jalqabee ture so UN keessatti jechuudha. UN keessa jalqabee ture. Youth representative ture gizee san waggaa 3 akkas jedhee. Tarii carraan kun Ameerikaa dhaquun keessi waan si gargaare qaba jedheen yaada. Actually sanii miti. Rakkoon diqeennaan keessatti biratti akkas bakka kanaan nagaa maal jennaani namni rakkoo keessatti guddaate rakkoo sun gizee cuftii qoos fuuldursi deemuuf keessaa ba'uu barbaadaa bara. Rakkoo sanatti deebi'uu waan hin barbaanneef fuulduratti fiiguu qabdi. Dargaggoon hundumni kan Ameerikaa deemu diqeennaan challenge guddoo like psychological mentally eegi maatiin keessa birin jiran fa baay'ee nama disiisa. Tanaafuu ani rakkoo diqeennaan qofa makkee dabre maatii malee so sun ammoo setup naa godhe barumsa kee obbaasu malee kan namni tokko illee nan gaafa dhufumaan barumsa seenee hojiilee hojjechaa galgal barachaa akkasiin namni baradhu qoodhuu siin jedhus kan hin jirre ofuma keetiin of dandeessite rakkoo kan keessaa bahu qaba. Iyyummaa alaarjikii irraa qaba keessaa bahu malee jedhee iyyummaan gadheedha jettee murteessite rejaan jechuu malee jedhe akkasii ta'ee xumuree I think barumsa kee qaxalee maasters illee kun ammantan baadajii tokko obbaasaa jira. Okay, maasters illee barachaa jirta moo fixeetta? Fixee amma defense godhaa jira. Okay, already xumurtee jechuudha. Umriin kee meeqa garuu Charles? 23. Maali gizee ani waan umrii kiyya dubbatu namni hundi ni koflaan jalqaba. Wanti nama kofalchiisu hojii ati irra jirtuu fi jireenya ati irra jirtuuf akkaataa tamma darbite kanaaf umriin kee waan waliin hin deemne wayiiti. Ati baay'ee umurii xiqqaadha. Namni 23 miti 43 iyyuu bakka tamma keessa kana ga'uudhaaf itti ulfaata. Rakkoowwan kana hundumaa keessa darbite bakka amma geesse kana wanti akka ati geessu duubaa si dhiibaa ture sila rakkoo kiyyaa jetteetta. Kaanoo wanti namni biraa si gorsaa ture si dhiibaa ture sadarkaa kanarra akka geessu namni si taasisaa ture jira. Gizee kana xaqqamee I think Dr. Warqinee Gabayyoo baay'ee galateeffachuun fedha. Maal jennaani akka booskii yaamiti akkuma abbaati na laala maal na beeka. Dr. Warqinee Gabayyoo hoogganaa IGAD ammaa jechuudha. Yes, executive secretary keenya baay'ee galateeffachuun fedha. Obviously hojii kan ana New York jirutti wal haasofne invite na godhee Djibouti akkasiin haasofne hojii tana nutti kennee ammoo hojii kan callaa oduu ta'een supportiin inni na kennu is extreme salaat gizee kanatti kamee galateeffachuu fedha. Yes. Kanaaf carraa jalqabaa namni si kenne Dr. Warqinneedha jechuudha. Yaa ammallee gaa isaanuma jalatti IGAD jalatti hojjechaa jirta isaan hoogganaa IGAD amma immoo UN keessatti IGADiin bakka buute. Hojiin kee ammaa kun innati ammatti ramadamte kun maali? Hojii akkamiiti? Namni illee akka hubatuuf jedheen. Hojiin kun namni hundumee hin gallee fi biyya 8 jira IGAD keessa. Of course Eertiraan gizee gadi baatee seenti ammoo torbaan san baay'ee active jiranii. Kan active jirsun coordination feesisa. Coordinationiin ammoo IGADitti coordinate godha guddina organization kan. Tanaafuu focal person yookaan nama representative jedhamu jira. Organization hundumni New Yorkitti United Nations ni qabanii. So IGADin qabu ture. Hangammaatti qabu ture. Anatu haaraa baasam. Diplomatic mission haaraa baasee akkanaani coordinationin ke next
harakatu. So hojii igaad hojjetu UN keessatti namni achuma taa'ee guyyaa guyyaadhaan coordinate godhuu fi waan achi jiru deebisuu waliin haasa'uu si'i jechuudha. Exactly. So namni waamamaa feesisaa so anam waamamaa igaadii. UN itti waamamaan igaadii si'i jechuudha. Egaa duraanoo igaad keessatti maal ture hojiin kennati? UN keessa ture. Youth representative ture dargaggoo. Duraan UN keessa ture. Dargaggoo Afrikaaf waamam gizeessan. So my responsibility kiyyosan waan dargaggoo Afrikaa. Egaa gara igaad dhuftee hoo? Ammatan biyya 8. Egaa ati amma daa'ima xiqqaa wayii lakki. Daa'ima waggaa 23 waan xiqqaa wayii xalaa ittiin muudame qabattee gaafati hoogganaa waliigalaa UN Antonio Guterres nama guddaa kana duratti xalaa kee geeffattu mucaan kun qoosaa jira moo ergamee dhufe moo ergaa fide moo hanuma isaa fide inni siin shakkine maal jedhan namni hundumni na shakkaa sistima gizee ani nam secretary general balbal durat na eegaa ture security jira bar security tin dhufte maal na gaafatte alaqaan keemee jette na gaafatte eenyus erge eenyuti xalayaa fidu jira mika xalayaa fidu jette na gaafatte ana baranna akka ta'uu hin danda'u jette so inni jira biyya kanatti isa ta'u addunyaa guutuu irratti amalli wal fakkaataan tokko jira miti namni tokko guddaadha jechuudhaaf qabeenya qaba jechuudhaaf hooggansa irrattis immoo muudama guddaa qaba jechuudhaaf nama guddaa wayii akka keenyaa kana ta'uu qaba miti borciifaa xiqqoo qabaachuu qaba akkatti jirtu kanatti daa'ima ijoolleedha kuni maal gochuu dandeessifaa miirri tuffiifaa namoonni si tuffataniifaa beeku amma inni akkasii kun security'n illee hayyee garuu tuffatamteefaa beekta hin dandeessu ati waan kana tasuma gochuu hin dandeessu faa namni siin jedhee beeka. Ni jira gizee hundumatti wanni akkasii natti dhufa ammoo wanni ani akka dabaa itti baradhee practicing godhe diplomasiin suniyyuu keessa dabruu si gargaara. So Itoophiyaa gizee dhufe gizee garee namni mataa kiyya qaqqabatee ati maali mataa ciradhii akkas godhii xiqqaa ni jira tuffiin ni jirti ammoo wanni diploomasi keessa dassaa tuffii sun darbuu dandeetti hojii kakkeetti si dubbatu malee akkati jirtu miti umrii keetiin so beekumsa kee fi ogummaa hojjechuu dandeessu hojii ati hojjettu sanitti baay'ee si qabsiisa akkas ati akkuma amma jechaa jirru Dr. Warqinee Gabayyoo wajjiniin nama biyya kanatti si hoogganaa hajaalaa biyya kanaa kan ture amma immoo hoogganaa igaadi namoota gurguddoo wajjiniin quunnamtii qabda dabalataan immoo charinnat piikcharoota kee social media irraa ilaalaan ture hooggantoota biyyoota hedduu wajjin gara biyya 8-10 wajjiniin wal quunnamta warreen hoogganaa pirezidantii Kaanaadaa fa'aa Justin Trudeau fa'aa dabalate yeroo jara kana argitu maal jettaan yeroo carraa hooggantoota biyyaa argachuudhaaf carraa argattu maal ittiin jetta hooggantoota kana isaan immoo maal siin jedhu ati eenyu siin jedhu si gaafatu ani eenyu jettee itti himta maal gaafattamu waan gaafattu fa'aa yookiin waan irraa dhaga'uu feetu fa'aa jira. Gizee hundumaa gizee an jara kan wal arguuni waan tokko jira. Waggaa torba ka darbe akkasin ta'uu ni danda'a jedhee waan ani yaadin. Gizee gari taa'ee baay'ee yaada ture. So ammoo diploomasi keessa namni ati eessa dhufti ati eenyu siin jedhu jiru. Hojii ati wanni guddaan bakka sana achi jiraachuu keeti. Toppikiin nu wal arginuuf maali jedhe si gaafate. So gizee sana youth representative ture waan waa'ee dargaggoo hojjedhaa ture. Dargaggoon Afrikaa UN access hin qabanii opportunity hin qabanii kanaaf kan gargaaruu malee jedhee loobii godhaa ture gizee sana. Loobii waan isin beektaami loobii godhaa ture. Gizee loobii godhaa sun ture negotiationiin ki gizee gari high levelii ta'uu danda'a low levelii ta'uu danda'a balance godhuun waan ani baradhe so tanaaf gizee hundumaa high level conversation jedhamu United Nations keessatti namni tokkoffaa waamamu na ture ana ture maal jennaan dubbii ni danda'a abbaa fedhi dubbisuu ni danda'a afaan illee cimaadha afaan ingiliffaa yeroo dubbattu baay'ee cimaa afaanota meeqa beekta carraa kana afaan jaha dubbadha afaan Oromoo dubbachaa jirra kuno afaan Amaariffaan dubbatta afaan Ingiliffaan dubbatta Tigrinya afaan Tigrinya illee dubbatta yes Swahili
French. Afaan ja'a. Afaan ja'aan kana hundi dubbatta. Yes, fluently. Ati yoo UN hojjenne maa eenyutu? Afaan Arabaatti daruu fedha amma yaadaa jira. So process. Oh, dabalataan torbaffaa. So prezidentii biyya kanaa ta'uu barbaadda jechuudha. Yeroo baay'ee prezidentii biyyaa ta'uudhaa fi afaanota baay'ee beekuun hin barbaachisa. Kanaan duras biyya kana keessatti prezidentoonni turan afaan 6-7 warra beekan turan. Tarii carraa biyya bulchuu yaada akkasii qabda young diplomat UN'if hojjechaa jirta. Bakka guddaarraa eegalte waan ta'eef hojii kee gara fuulduraatti biyya faa bulchuu waan akkasii yaada akkasii qabda. Kan bulcha jedhu sun gaaffii deebii hin qabu ammoo biyya kiyyaa hojjechuu ni fedha. Biyya kana keessattis immoo yeroo baay'ee ministeerota wajjiniin wal argita. Ministeerota hedduu biyya kana wajjiniin arguudhaaf siif salphaadha. Baay'ee isaanii wajjin waliin haasoftee jirta. Waa'ee dargaggoota haasoftamoo waan dippiloomaasii biraa waan haasoftu jira. Jarri kunoo yeroo si argan young dippiloomatii dargaggeessa UN'if ambaasaadara ta'ee hojjetu akka kee yeroo argan miira akkamiitiin si samuutu? Maal siin jedhu? Akkam jedhanii si gorsu? Waan isii beektaa, I think politikaan biyya keenya baay'ee qayyaramee jira akka duriiti miti. Mootummaan baay'ee accessibilii akka feetee deemtee mootummaa feetaa arguu ni dandeetti. Hojjaa guddaa dassaa qabaatti. Gizee hundumaa ammallee dargaggoonni mootummaa keessa ni jiran akka duriiti miti. Dargaggoonni baay'een hooggansarra carraa gurguddaa argatanii. Muummicha ministeera kenna biyya Ahmed baay'ee galateeffachuu fedhama. Accessibilitiin kenna baay'ee guddatee jira. So ministeera kan gizee ana haasawu serious na godhan. Na fudhatanii na haasayanii because waa'ee dargaggoollee haasawuu ni dandeenya. Waa'ee politika biyya keenya illee maal Itoophiyaa akkuma igaadii jedhullee Itoophiyaa akka Itoophiyaa tanaafu I think serious conversation mu qabanna ammoo waa'ee dargaggoo baay'ee haasofna maal dargaggoon biyya keenya potentially baay'ee qaba potentially kan realize akka itti godhuu dandeenyu advice kennaafi walillee akka itti hojjedhee warra gargaaru wajjin haasoina. Egaa akkuma tamma jettee ministeerota hedduu wajjin wal argita. Ati baay'ee nama waan dargaggoo fi dhimma dargaggoo irratti nama ganamaa galgala hojjetuu fi dargaggoon guddachuu qaba, dargaggoon bakka kana ga'uu qaba nama jedhee yaadu. Akka carraa ta'e biyyi hedduun ministeera dargaggoo qabu. Youth minister kophaatti adda ba'e dargaggoodhaaf. Biyya kanatti garuu ministeerri dargaggoon jiru baay'inaan beektaa durii ispoortii wajjin kaanii aadaa wajjin illee yoo fedhan daa'immanii wajjin illee yoo fedhan dubartoota wajjin illee walitti qabaniiti ministeera uumu. Biyyi kun ammatu ministeera dargaggoo qabaatte maal nu fayyada jettee yaadda? Baay'ee nu fayyaduu danda'a. Maal jennaani biyya Rwaandaa kan falaalmiyan. Ministeerri dargaggoonni qabanii ministeerri dargaggoo kobaasaa jira. Akkuma san resource biyya alaatiif resource opportunity World Bank United Nation hunduma kan fidu kobaasaa jira. Maal jennaani sustainable development in agendaan takkachi dargaggoo kana akka future generation expand godhanitti yaadanii turan. So kanaafu I think that opportunities and ministry dargaggoo keessa jira malee ministry dargaggoo ministry dubarteef ijoollee maali social affairs jala eegite I think diqqoo challenging maal jennaani ministry qofaa jiraachuu malee akkuma san ammoo biyya keenya illee baay'ee I think waa'ee dargaggoo sirriitti akka mul'annee fi akka hin agarsiifne taasisee jira. Yes. Kanaafuu I think nu feesisa baay'ee. Inni kan atigaa yeroo baay'ee waan refugee kana wajjiniin yookiin nama baqataa ta'e jiraate wajjiniin dhimmi yeroo hundumaa ka'u dhimma nageenyaati. Profaayilii kee WhatsApp irratti illee kan ilaalu waa'ee nageenyi baay'ee akka barbaachisu waan ibsu erga akkasii qaba. Baqachuun biyyaa deemuun biyya ofii gadi dhiisuun yeroo baay'ee kan inni uumamu nageenya wajjin wal qabata. Akka dargaggeessa dhimma nagaa fi dhimma naannoon gaanfa Afrikaa kun immoo rakkoo nagaas akka qabdu biyyi keenyas rakkoo nagaa qabu kana wajjin maal bu'aa akkamii buusuu barbaadda? Nagaa irratti maal hojjechuu barbaadda? Amma hojiin kee tokkoffaan egaa keessa sana peace and security baay'ee kan itti hojjedhu. Security Council akka tibettu waamamiin ana United Nations keessatti tanaafuu waa'ee hedduu jira kan itti haasofnu Security Council keessatti amma wanni gizee hunduma dedhamu waan Afrikaa waa'ee Afrikaa so amma hojiin hojjechuu jira akka Afrikaan tokkoffaa
Security Council sit barcuma ofii qabaatuuf lammaffaa participation kennillee akka baay'atu. So sanitti hojjechuu jirra. Regarding member state especially. Ammoo nageenyi waan baay'ee nu feesisan. Biyya keenya callaa miti actually region keenya addunyaa guutuyyuu nageenya barbaachisa. Ammoo region keenya baay'ee ibiddaa bar tokko dhaamsiteennan tokkotti boba tokkaan dhaamsiteennan kaanti boba. So tanaafu hot region keessa jirra. So it's very complicated too sometimes. Tanaafu biyya keenyatti deebineennaani laal nagaaf tanaaf biyya keenya illee guddachuu jirtu. Nagaan hojjetee jiraatti nulleen biyya keenya keessa nagaan deemnee seennee baanee galuu ni dandeenya. Akkuma san I think nagaan guddinillee nagaa jechuu dandeenya. So I think biyya takka deeme Kongo deeme ture kanaan dura. Gizee ati waan biyya keetii yaadne rakkoo dhufu ni beeka. Politikeenyaan tun gizee hundumaa garum xoorinatti kan baay'ee seentii sun ammoo biyya kee dargaggoo kee maatii kee hunduma gattee bira bakka deemtutti. Congo has the largest refugee crisis. Akkasuma deemee Sudan, South Sudan. Kanaafuu I think nageenyi example barachuu mala akkasuma laallee biyyuma hammaate kan biyyuma badaa jira kan laaltee biyya badaa jiru laalanii nageenya biyya ofii sirreessuudha. What is the purpose itti gaafachuu malti. So akkas gisee hundumaa I think we have to ask as a citizen. Eega hanga kana dubbanne Charannat fuulduratti immoo abjuun isaa maali? Waggaa 10 booddee eessatti arguu dandeenya Charannattiin? Sila waa'ee biyya bulchuu narraa dhiisi jettee jirta garuu after 10 years waggaa 10 booda eessatti si arguu dandeenya? Wannati jala murtee bakka kanatti na eegaa jettee nutti himtu daawwattoonni si eegu waggaa 10 booddee yookiin washan booda walitti deebinee immoo evaluate goona ilaalla jechuudha bakka itti geesse. Hayyee. Baay'ee galatoom. Gaafii tan ammoo namni waan lamaaf na gaafa tokko ni dhiita. Charannat maal ga'uu danda'a? Lammaffaa interestuma qaba. So kamiin na gaafachaa jirta? Ani kasi gaafachaa jiru waggaa 23tti biyya 8 bakka bu'anii ambaasaadara biyya 8 ta'anii UN irratti waa'ee ishuu biyya 8 dubbachuu danda'uu fi dhaabbata hanga kana guddaa ta'e. Dhaabbata regionii dhaabbata biyyarra darbee hojjetuu fi bakka bu'aa ta'uun waan guddaadha anaaf namni hedduunis akkasitti walii gala jedheen yaada. Eega umrii 23tti bakka kana geesse waggaa 10 too kennine 33tti eessa ga'uu danda'a mucaan kun wanni jedhu bakka guddaa akka ta'e amantaa guddaan ammayyuu guddaadha garuu bakka itti deemtu iyyuu naan galu kana guddaadha waan bareedaa akka ni ga'u fedhiin kiyya san akkas biyya kiyyaaf hojjechuu Afrikaaf hojjechuu suniin fedhii kiyya abjuun kiyya illee sanumaa guddinallee leadership kiyya akka dargaggoo biyya kan biraati kan filaa kana ga'uu hin dandeenye akka gargaareef bakka inni ga'utti san abjuun kiyya. So I want to empower more young people and yeah. Dargaggoota amma akka kee carraa dhabanii yookiin ani hin danda'u jedhanii mana isaanii taa'anii jiran bakka adda addaatti refugee campii keessa ta'anii warri nu daawwachan jiraachuu danda'u ganaa barnootarra warri jiraachuu danda'u gorsa maalii kennitaaf wisdomii ati yookiin ogummaan ati jireenya kee rakkisaa kana keessatti bartee bakka guddaa kana geesse wanni si barsiise wanni ati namaa dhaamtu waan sadii dhaame otoo siin jenne maal dhaamta akkamii qabda dargaggootaaf? I think afaan Oromootiin persistent waan jedhamu jira. Itti fufanii hojjechuu. Itti fufuu. Ni danda'amu. Dhaabuu dhiisuu. Jiru jechuu bakka. Dhaabuu dhiisuu. Maal inni rakkoon addunyaa tan hin dhabamtu. Arma baatee rakkuma si qaba achuma baatee rakkuma si qabtanaafuu hin danda'a jettee ol ka'iisa san qabuuni I think baay'ee si feesisaa. Lammaffaa ammoo I think waan amantii kee very very important. Ani kan baay'ee na gargaara honestly personally san discipline natti kenna maal jennaani umrii kiyyaan kophaa kiyya jiraachuuni challenge baay'ee sitti fiti. Drug addiction jira maal jira kana jira kan baay'ee jira ammoo I think amantiin kiyya baay'ee discipline natti godhee achinachi persistentiin kiyya itti fufuun kiyya ammoo dandeettii kiyya agarsiisee. Amantiin kee maali? Kristiyaana. Protestanti, so pretty much very firm, disciplined. But yeah. Egaa Charannat bakkati yaadde gurguddaa kana geesse abjuun kee hundumtuu immoo milkaa'e
yerootti aanu dargaggoota keenyaaf akkuma kanammoo ergaa keekkatti dabarsitu hawwii guddaan qaba guyyaa har'aa walgahii keessaa si yaammanne ammallee walgahiitti deemuudhaaf deemta gabaabina yerootiin qofa sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti kan xumurru taana. Cheers. Baay'ee galatamu. Akkas. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awwaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Egaan daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hedduu barsiisaa ta'e kan ambaasaadar Charnet Alamii waliin taasifna guyyaa har'aa dargaggoota qaxalee kanarraa waan hedduu barattu jedheen abdii guddaa qabaa dargaggoota keenyaaf fakkeenya ta'u jennee waan yaannuuf gara Gammadaa Shootti isiniif affeerre hanga xumura qophii keenyaatiin waliin turtanii waan nu daawwattaniif nu jabeessaa waan jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu yoo ta'u Gammadaa Shoo ammoo gama YouTubein warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya Risaa Media subscribe gochuudhaan comment like share gochuudhaan immoo akka nu cinaa dhaabbattan kabajaan isin affeerra guyyaa har'aa immoo sagantaan kun akkasitti bareedee isin biraan akka ga'uuf kan nu gargaaran ogeessota kaameeraa keenya abdii jireenyaa fi akkasumas Biqilaa Mitikkuu guddaa isaan galateeffannu ta'a akkasumas daayirektarii qophii keenya Lalisaa Idris Adam hunduma isaanii walitti qabaan nu galateeffadhaa torban keessummaa biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.